dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya oduun ammaaf qabnu kunoo. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed guraandhala 15 bara 2014 dhimmoota yeroo ilaalchisuun mana maree bakka bu'ootaa bira gaaffii dhiyaateef deebii kennaniin mootummaan TPLF waliin mari'achuu akka danda'u tuqanii jiran. Mootummaaf TPLF mari'ataa akka jiran hameen dhaga'amu garuu kijiba ta'uu muummichi ministeerichaa dubbataniiru. Kan yeroo ammaa naannoo Tigraay bulchaa jiran Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dhiyeenya BBC waliin gaaffiif deebii geggeessaniin mootummaa federaalaa waliin bifa adda addaan mariin geggeessamaa jiraachuu ibsuun isaanii ni yaadatama. Naannoo Amaaraa, Tigraay, Affaar fi Somaalee daawwachuun kan dhiyeenya deebi'an ittaantuun muummittii barreessitu tokkummaa mootummoota Aminaa Mohaammed kanneen lola sana irratti hirmaatan furmaata Itiyoophiyaa keessaa madde gargaaramuuf kaka'umsa akka qaban ibsuuf isaanii dubbataniiru. Muummichi ministeeraa Abiy ibsa isaanii har'aa keessatti waa'ee marii kanaa hedduun dubbatamuu isaa ibsanii hanga yoonaa mariin kamiyyuu akka hin geggeessamin mirkaneessanii jiran. Kana jechuun immoo qaruma mariif gadi hin teenyu jechuu miti jechuudhaan itti dabaluun illee ibsaniiru. Marii jechuun araara akka hin taane kan ibsan muummichi ministeerichaa mootummaan isaanii dhimma Itiyoophiyaatti yoo dhufe obsi akka hin jiraanne ejjennoo qabaachuusaa dubbataniiru. Waa'ee marii biyyoolessaas marii ariifachiisaa sadaffaa kan mana maree bakka bu'ootaa har'aa irratti innaa dubbatan an mariidha jedhee kanan yaadu kan kaleessa mana maree bakka bu'ootaan raggaasifame marii biyyoolessaa hunda hirmaachisee jedhan. Marii bal'aan kan geggeessamu ta'uu tuqanii dhimmoota irratti waliigalamuu dhabame irratti immoo furmaata murtii uummataa akka argatu tuqaniiru. Itiyoophiyaan baatilee ja'an darban innaa lola keessa turtetti guddinni dinagdee itti fufuusaa kan ibsan muummichi ministeerichaa gatiin maallaqaa kufuun qormaata guddaa ta'uusaa garuu hin dhoksine. Kunis kufaatii maallaqaa akka sadarkaa addunyaa waliin hidhata qabaachuusaa ibsaniiru jechuun Keenedi Abaata gabaaseeraa kanarratti bor bal'inaan itti deebina. Itiyoophiyaan waliigaltee biyyoota dhooqa laga Abbayyaarra jiran waliin utuu waliin galin hidha laga Abbayyaarraa kamadde humna ibsaa jalqabuu labsuu ishee waadaa sadarkaa addunyaa cabsuudha jechuudhaan Sudaan himatte. Sudaan ijaarsa laga Abbayyaaf bishaaniin guutuu gama laaleen tarkaanfii qofaa fudhatamu mara hin simattu jechuudhaan dubbiimaan garee jaarsolee araaraa Omar Kaamil ibsa kaleessa galgala kennaniin beeksisaniiru. Tarkaanfiin Itiyoophiyaa waadaa sadarkaa addunyaatti seente cabsuudha jedhan. Biyyoota dhooqa laga Abbayyaarra jiran keessaa Masriin ijaarsi hidha laga Abbayyaa kurna tokko dura jalqabamuu irraa kaasee mormii cimaa dhageessisaa turte. Itiyoophiyaan humna ibsaa maddisiisuu dilbata darbe jalqabde akkaan qeeqxee jirti. Erga bara 2011 qabee mootummoonni sadan yeroo hedduu wal ga'anis waliigalteerra hin gahin hafan. Itiyoophiyaa, Eertiraa fi Somaaliyaa dabalatee biyyooti gaanfa Afrikaa yeroo ammaa jeeqamaan raafamaa jiraniif Chaayinaan jila addaa dippiloomatii gameessa Shu'ee Biingin ramaddee jirti. Shu'een kana dura Paappuwaa Niiw Giiniitti ambaasaaddara Chaayinaa ta'uun kan hojjetan yoo ta'u, Afrikaa, Ameerikaa fi Oshiyaaniyaa keessaa muuxannoo hojii qabaachuu isaanii ministiriin haajaalaa Chaayinaa har'a beeksisee jira. Hojiin isaaniis naannoo sanaaf sabatiinsi waariinsa qabu akka dhufu, misoomaaf badhaadhina akka argattu deeggaruuf karoora misoomaa nagaa Chaayinaan qabdu beeksisuuf hojjechuudha jedhameera. Ministiriin haajaalaa Chaayinaa Wang Yi baatee amajjii innaa gaanfa Afrikaa daawwatanitti jila ramaduuf karoorri akka jiru ibsanii turan. Aangawoonni Burkina Faasoo keellaa albuudaa warqee baasan keessatti dho'iinsa dhaqqabe yoo xiqqaate namoota 59 galaafatee hedduu madeesse qorataa jiraachuu isaanii sabaa himaan mootummaaf kanneen ijaan argan dubbataniiru. Dho'iinsi wixata kaleessaa bakka albuuda warqee baasan kan kutaa biyyattii kibba gama dhiyaa dhaqqabe kun yoo xiqqaate namoota 100tti dabalaa kanneen ganda Giboom Looraa keessaa madeessee jira. Dho'iinsi sun keemikaala warqee qulleessuuf keellaa sana tuulameen dhaqqabe jedhamee kan amanamu ta'uun illee ibsameera. Hayyoonni dhimmoota albuudaa akka jedhanitti keellaaleen albuuda qotanii baasan xixiqqoon akka industiriiwwanii qajeelfama gahaa waan hin qabaanneef balaa hedduu qabu. Kun sagalee Ameerikaati. Golli nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummoota pirezidaantiin Raashaa naannolee Yuukireen adda ba'an lama kutaalee walaba ta'uu isaanii erga labsanii booda wixata kaleessaa galgala walga'ii ariifachiisaa geggeessee jira. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaadarri Yuunaayitid Isteets miseensota gola nagaa eegumsaaf akka himanitti pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin Doneetskiif Luhaanisk akka kutaalee walabaatti beekannaa kennuun isaanii abbaa biyyummaaf tokkummaa Yuukireen irratti haleellaa hiikan qabaanne geggeessuudha jedhan. Tokkummaa mootummootaatti bakka buutuun United States Linda Thomas Greenfield akkas jedhan. He has since announced that he will place Russian troops in these regions. Prezidaantiin Raashaa Vladimir Putin
Erga sanaa qabee loltoota Raashaa naannoo sanatti akka bobbaasan beeksisaniiru. Naga eegdotattiin jedhu kun waan hiika qabu miti sirriitti maal akka ta'e beekna sana gochuudhaanis addunyaa duratti filannoo isaanii beeksisaniiru boodatti jechuun qabnu seenaan akka nutti mutti diinummaa akkasiirraa fuula deebifachuun gatii guddaa nama baasisa Raashaan abbaa biyyummaa Yuukireen irratti kan ooftu haleellaan ifaa ta'e sirrii miti akka biyya miseensa tokkummaa mootummootaa irratti haleellaa geggeessuuti qajeelfama bu'uuraa kan seera sadarkaa addunyaaf chaartarii keenya cabsuudha. Tarkaanfiin pireezidaantii Puutiin kun Raashaan Yuukireeniin weeraruuf hundee ta'uusaaf ifaadha jedhan. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaadarri Raashaa Yuunaayitid Isteetsiif michoota isaa gama dhiyaa sochii waraanaa tuqatu jechuun himatan. Vasiilii Nebenziyaa kaleessa galgala gola nagee eegumsaaf akka ibsanitti pireezidaantii Puutiin Luhanskiif Doneetskiin akka kutaalee walabaatti beekannaa kennuudhaan humnootii nagaa eegdotaas kutaalee lamaanitti nu bobbaasu jedhan. In accordance with Article 51 of the Charter, Ukraine has the inherent right to individual and collective. Akka chaartaricha keeyyata 51 irra taa'ee jirutti Yuukireen dhuunfaaf waloodhaan ofirraa ittisuudhaaf mirga qabdi. Nuti daandii nagaaf dippiloomaasummaaf cicha qabna. Sana cimsinee qabanne dhaabbanna. Dachii keenyarra jirra. Eenyuun iyyuu maaliyyuu hin sodaannu. Eenyuyyuu idaanurraa hin qabu. Eenyuufiyyuu hoomaa dabarsinee hin kenninu. Shakkii tokkoyyuu hin qabnu. Sababiin isaa kun guraandhala bara 2014 miti. Guraandhala bara 2022. Raashaan waggoota 8 dura odola Yuukireeniin Kireemiyaa weerarte. Gama biraan Yuunaayitid Isteets gamtaan Awurooppaa fi Biriteen martinuu tarkaanfii qajeelfamaaf seera sadarkaa addunyaaf abbaa biyyummaa Yuukireen cabsu kanaaf Mooskoor uggura haaraa kan ka'an ta'uu labsanii jiru. Yuukireen gama biyya isheetti kadeeman balaliin xiyyaaraa 10 sababaa akeekkachiisa Yuunaayitid Isteets kennite kan humnoonni Raashaa daangaa irratti walitti qabaman haleellaa geessisuu malu jette beeksisuudhaan garuu gara biyyattii Awurooppaa dhiyaatti kageessu daandiin balalii nageenyi isaa eegame banaa ta'uusaa beeksiftee jirti. Daandiin balalii Jarmanii Luftaanzaan akka jedhetti wixataa qabee balalii gara Yuukireenitti geggeessu dhaabuudhaan kan duruu balalii addaan kute daandii balalii Neezerlaandis KLM'tti dabaluu beeksisee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.